irra jirtu hordoftoota chaanaalii Maatii Asxaa Itiyoo Bundu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenye isin hageessu jecha. Viidiyoo bareedaa gabaabaa ta'e tokko kan yuutuubaroota hundaaf barbaachisaa ta'e tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Kallattumaan hordofaa isiniin jecha viidiyoon keenyas yeroonii fi viidiyoo ediit goonu ol baafnu YouTube chaanaalii keenya irratti inni murteessaan inni guddaan viidiyoo introo hojjechuun dirqamata maqaa chaanaalii keenyaatiin. Bu'aan isaatis kan chaanaalii keenya ibsu kan hojii viidiyicha keenya ibsuu fi akkuma jeneraalii waliigalaatti viidiyoo nuti hojjennu san maal akka ta'e fi chaanaalii keenya hidhanni inni qabu maal akka ta'e kan sirriitti ibsudha. Innis fakkeenyaaf yoo isin agarsiise yeroonii fi jalqaba viidiyoo tokko bantan akkanatti SL Android wanneetu sun viidiyoo introodha. Isa kana hojjechuun YouTube chaanaalii keenya baay'ee bareeda nu fayyada. Saniifuu isa kana hojjechuuf maal akka nu barbaachisu karaa salphaatiin isiniif ibsa jecha. Warri Asxaa Itiyoo subscribe godhuudhaan kallattumaan gara viidichaatti seenaa. Egaa jalqaba warri bilbila fayyadamtan hundinuu Play Store keessa galtanii intro viidiyoo jettanii sarchi godhu qabdan. Intro viidiyoo iddoo sarcheetti tanarra dhufuudhaan intro viidiyoo jettanii sarchi goonaan kallattumaan isiniif fida. Isaan kana keessaa kan barbaadan buufattanii install gootanii fayyadamuu dandeessan. Amma fakkeenyaaf isa kanaan fayyadamaa waan hin buufadhee jiruuf open naan jaa kallattumaaniin open jee karaa isaatti seenaa. Isaan kana keessa yeroo dhufu bakka kana viidiyoo intro maqaa chaanaalii keeyyaatiin hojjechuudhaaf maaliin godhaa isteeppileen deemuu qabu hundinuu as keessa jiran promotion new 2D and 3D jira. Isaan kana keessa kan barbaadanii hojjechuu dandeessan. Akka itti hojjettan waliin ilaalla. Amma fakkeenyaaf 3D kanarra dhufe 3D dhaanii maqaa chaanaalii keeyyaa viidiyoo intro hojjechuu barbaada taanaan kan hin barbaaduun keessaa filadha. Inni kun hundinuu mataa isaatti viidiyoo intro adda addaati. Isaan kana keessaa kan hin barbaadiin kan natti toleen intro viidiyoo keeyyaaf hojjechuu barbaadennaan kan hin barbaadu sun irra dhageetiin kilik godhu. Amma fakkeenyaaf akkanatti ergaan irra deemee filadheen booda isa kanaan naa ta'ennaan dhufeetiin irra kilik godhu. Akkanatti bantee ilaalta. Loogoo irra kaa'uu dandeessaa. Your channel name irra kaa'uu dandeessa. Achi booda osooniif loogoo sirra hin kaa'in osooniif waa takka hin godhin daawunlood isa jettu kanarratti buuta. Erga daawunlood ittiin hin boodatti maal goota ni eeggatta hanga inni daawunlood sii godhu ni eeggatta. Eeggachuun dirqamata. Maaliif hanga daawunlood gootutti waa takka godhuu hin dandeessu. Fakkeenya isaa bantee ilaalta qofa malee. Saniifuu erga akkanatti eegdeen boodatti maali yerooniif daawunlood teessii dhume your YouTube channel logo and your YouTube channel name irra kaa'uudhaan dizaayina inni jedhu sanitti dizaayina ati barbaaddutti barreeffama font saayizii tekstii ati barbaaddeetiin seef godhachuudhaan intro viidiyoo bareedaa hojjetatta jechuudha. Hanga daawunloodiin nu dhumuu ni eegganna. Achiin booda yuus isa tokko irratti bu'uudhaan isa kanaan barbaadu kanaan irratti godha. Maaliin godhaa achi booda iddoo bantee ilaalteen kan bantee ilaalteen boodatti maal godhaa loogoo iddoo tanarra dhufuudhaan loogoo irra kilika goote mallattoo loogoo pilaasaayinii kanaan dhufa. Isaan fidaddaa galaarii keessa galcha. Kallattumaan ol immeejeetii jira. Galaarii keessa seenuudhaan iddoo loogoon YouTube chaanaalii keetii jirtu deemtee barbaaddatta. Deemtee
barbaadadha. Nama iddoo loogoon YouTube channel kiyyaa jiru barbaadadhe irra ol baafadha. Ergaan loogoo kiyyaa irra ol baafadhe boodatti iddoo fagoo waan jirtuufi iddoo loogoon YouTube channel kiyyaa jirtu barbaadadhe ol baafachuun dirqama ta'a jechuudha. Maaliif channel kiyyaan intro viidiyoo bareedaa hojjetachuu deema waan ta'eef dirqama loogoo YouTube channel kiyyaa kan asxaa YouTube ol baafachuun dirqama ta'a. Akkadee kanatti rakkoo godhachuudhaan raayitii gubbaa kanatu uudhaan loogoo keenya ol baafadhee jechuudha. Achi booda text jira, text in here yaa barreeffama irratti kilik godhuudhaan apply jedhaan. Erga kanatti irra kilik godheen boodatti text in here sinjaa font size isaa asiin filatta. Or language immoo asiin filatta. Afaanonni biraa filachuu danda'anii afaan barbaaddu asiin filatta. Achiin booda anamma Ingiliishiin hin barreessa. Font size immoo kan hin barbaades keessaa filachuu ni danda'a. Kan ofii keessanii hin barbaadan. Kaanis daawunlood itti godhachuudhaan kan achi keessa hin jirre buufattanii fayyadamuu dandeessan. Amma fakkeenyaaf sample text isa jettu kanaan filadhaa yoo jee dan erga ittiin boodatti text iddoo turatti kilik godhuudhaan as touch tube jennaan. Erga kana fixeen boodatti isaan iddoo apply itti kana dhufuudhaan apply hin jaanii jechuudha. Ergaan akkanatti kilik godheen boodatti apply erga jennu malee akkanatti viidiyoon ture maayyaa bareechee hojjetadha idin jira jechuudha. Ammallee tekstii kana jijjiiruu feete taanaan asiin jijjiirachuu dandeessa. Iddoo kanarra dhufuudhaan erga apply ittiin boodatti akkamitti akka save goote gara viidiyoo itti jijjiirattu kanarraa isin beeksisa. Erga kanatti bareedattiin booda export iddoo kana dhufuudhaan normal or HD full HD jira kan itti save godhattu jechuudha. Niifuu export jettaan. Export erga ittiin boodatti haruma gabaabaadhaan galaarii keessa save siita jettaan. Baate jechuudha. As keessaa fuudhaan baate galaarii keessa galtee waan akkam akka hojjetatti laallata. Intro viidiyoo karaa gabaabaadhaan viidiyoo intro bareedaa ta'e YouTube channel maqaa keessaniitiin jiru hojjetattanii jirtanii jechuudha. Kana egaa har'aaf barnoonni keenya kanuma hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaan tura.